Argafuun kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 akkam jirtan naga jirtu isiniin jecha gama sagantaa kiyya sona guyyaa har'aatti yoo tarkaanfadhu keessummaa tokko isiniif qabee as stuudiyoo Oromiyaa 11tti argama. Keessummaan kiyya har'aa nama Osfaanaa sadarkaa guddaadhaan yookiin haala gaariidhaan bara kana geggeessuudhaan Oromoota gammachiisee gara mana isaaniitti akka isaan deeman keessummeesse. Addi Makfiraan na bira jirti. Baga nagaan gara stuudiyoo Oromiyaa 11 dhufte Addi Makfiraa. Baga nagaan dansiillee gara ta'u. Mee hawaasni hedduun bara kana sirriitti si beekee jira kan duraanillee sin beekne sababa Osfaanaatiin pirezidaantii Osfaanaa bara kanaati. Addi Makfiraan eenyu yookiin pirezidaantiin Osfaanaa baranaa eenyu? Addi Makfiraan haadha manaati. Haadha ilmaan afuriiti. Ilmoodhalleedha. Ummanti jalleen as jiraatti. Sanirra dabree immoo Addi Makfiraan Oromoodha. Sabboontuu Oromooti nama saba ifiitiin hedduu boonu. Nama yoo bu'aa Oromoof qabajee uuma fedhe boolallee bu'u. Nama akkasiiti an ijoollumarraa eegalee waan inni itti guddadhe sanii nama ifiin boonu hedduu waan ofii guddisutti amanu. Waan Oromoo ta'ee waan Oromoo guddisu tokkoof du'u akkas tirees ilaala. Saniin achi haadha nama biizinasii adda addaa biyya tana keessatti hojjetu. Guddiniif dhaloonni kee akkam? Dhaloonni kiyya galamsuu yaamtutti dhaladhee Harargee biyya xiqqoodha. Achumaan Finfinneetti muuf goone ana kilaasii lama baradhuun Finfinneetti galee. Kilaasii lama sadii Finfinneerraa umrii amata 14 biyya kana dhufe. Egaa asumatti guddadhee jechuurra hoyyana fakkaatas gaafa walmaddii qabdee ilaaltu bakka jiraadhe sanirraa. Garuu irra guddaa isaa galamsoorra Finfinneellee taa'ee Finfinneerraa immoo asin taa'ee irra guddaa isaa haa ta'u immoo namni hedduun akkuma ati na gaafatte kanatti Finfinneetti guddattee hatti aan immoo Ameerikaatti guddattee afaan akkanatti akkama haasoftaa. Nuti mana keenya keessatti afaan hedduu eenyummaa Oromoo mul'isaa Oromummaan dura afaanii waan jirurraa teemannaa abbaa kiyya akkasitti amana ture. So afaan keenya Finfinneetti illee saniin beekamna. Ganda galamsoo jaanii markaatoo ganda jaamuutiin guddadheanii. So mana galamsoo gaafa jaan afaan Oromootiin beekamna jechuun mana keenya akkasitti even ijoollee ollallee hanga barsiisuu geenye afaan Oromooti. Mana keenya keessatti afaan Oromoo malee wanni biraa haasawamuun hanga hayyamamneef asillee gaafa dhufne sun aadaa nutti ta'ee akkasumatti itti fufne jechuudha. Galatoomii Addi Makfiraa gara Osfaanaan waggaa 25f jira biyya alaa kana keessa jechuudha. Keessattuu Ameerikaa kaabaatti waggaa 24f hooggansa yookiin hooggantoota dhiiraatu ture. Waggaa 25ffaa irratti dubartii yeroo jalqabaatiif filatan. Kanaaf maaltu sitti dhagahame Osfaanaan bara kan kee kana akkamitti adda ta'uu danda'e? Akkam ture? Osfaanaan bara 23 hadiiraan gaggeeffame bara 23ffaa irratti silaa kanaan filatame. Garuu koronaan hanga tureef 24ffaa san gochuu hin dandeenye. 25ffaa amma goone jechuudha. Osfaanaan akkuma beekamutti gaafa ispoortii waan adda addaa jedhame namni waan dhiiraa tokko godhee ilaala. Garuu dubartiillee ni qabna kubbaa miilaa. Kubbaa miilaa qofaa miti Osfaanaan waan adda addaa keessaa qaba. Fiiginsallee akkuma atillee agartee turreetti fiiginsaa waan aadaa keenya bakka itti calaqqisnu yeroo hedduu kanarraan dubbadha. Moor uummata keenya walitti fiduudha. Kana yoo ta'e immoo dubartiinis irratti hirmaatuu qabdi waan jiruun yaada akkasiitiin qaba. Baran immoo wanni itti Osfaanaa adda godhee guddiseef I think Oromummaa keenyaaf taphanna waan sloogana keenya yoo agarte samaroof Oromummaa jaa. Saniif waan taphannuuf I think gaafa Oromummaa jaame namni manatti nafuu maaliif yoo eenyummaa kee achitti calaqqisii namni siin jee yoo eenyummaa keetiif taphatta jaame I think Oromummaan sun dhiigaa namni immoo gaafa Oromummaan santu maqaa dhootte bakka sanitti argamuuf hedduu hawwii qaba. So kanuma faatu nu gargaara jeetii yaadaan. Galatoomii gara namoonni hedduun Osfaanaan bara kanaa haala gaariidhaan geggeeffamuu isaa dubbataa jiru. Kun Osfaanaan jijjiiramuu isaa mul'isa. Mee kanaaf oduu tokko immoo dhagaye nyaata taphattootaaf nyaata firii kennaa turtanii waan jedhu dhagaye. Kun maalirraa ka'e?
nyaata firiillee osoo hin tahin nyaata firii inni ture achitti odoo hin tahin ana organization maqaa mataa kiyyaan qaba akkuma beekamutti Shamsiyaa Obbo Hajaamu nyaata firii ijoolleedhaaf hannaa ture waggaa tokko geenya maantana sponsora steetatu sponsora godha so san akka irraa qooda fudhatan taphattoonni kun bakka adda addarraa dhufaa jiranii biyya adda addarraa hanga dhufaniif at least expense isaanii san gargaarsa isaaniif ni ta'a waan jehuun acha keessa beeksisaa turre akka dhufanii breakfast lunch illee achitti nyaatan tokko tokko irraa qooda fudhataa hundallee waan ta'in tokko tokko irraa qooda fudhataa turan which is good nutillee itti gammannee jirra sanii achitti waan garee haala bishaanii fi kana osfaanaan dhaleessaa ture warra taphatuuf nyaata garuu karaa akka dhuunfatti organization kiyya dhaleessaa ture warri dandee dhufee irraa qooda fudhatee jira hundallee ta'uu baatu jechuudha warri kaanis gaa maybe next year irraa qooda fudhatanii jechuun kiyya rakkoon kun yeroo hedduu anis duraan Osfaanaa keessa taphataa ture gaafa gara hojii kanatti asin deebiin jechuudha rakkoon taphattoonni fakkeenyaaf erga taphni dhumatee booda gara galgalaatti waan dhumatuu fi erga achi baatee hoteelonni tokko tokko cufamuun nyaanni dhabamutti ture rakkoo san furuudhaaf isin wanni karoorsitan akka Osfaanaatitti taphattoonni haalli ittiin speeshaalii gara nyaataa isaa taa'uu hoteelli isaanii qophaa'uu osoo Osfaanaan waan kana guutumatti fudhachuudhaaf wanni yaada jira. Amma dura akkasin godhamnee hoteelli of course akkuma namuu beekutti hoteelaa wajji wal dubbisnee akka diskaawuntitti warra taphattoota fi warri birallee keessumaan alaa dhuftu qubachuu danda'u haala itti gatii gannu cabsanii isaan itti qubachuu danda'u hoteelota lama sadii qabnee if dura reserve goonee jira ture san irraa qooda namni hedduu fudhatee jira including our players jechuudha. Hara nyaata qopheessuu kana irratti illee haasofnee tura nyaata qofa odoo hin taane if duraaf rakkina adda addaa jira hoteeluma kanaa ofirraa kafaluuf tiimni tokko ijoollee meeqa akka fidee dhufu namoonni beekaa so ijoollee san hundaaf ruumii qabee karaa kana irratti expense adda addaa jira san godhanii dhufuun hedduu ulfaata tiimoota kanaaf kana anaa fi boordiin kiyyallee irratti waan haasofnee irratti hojjetaa jirru haala kamiin tiimoota kana gargaara jechuuf amma maallaqni xiqqaan isaanii kan namoonni jira garuu haa ta'u immoo if duraaf haala itti expense at least cinallee taatu irraa kavar goonee tiimoonni kun dhufanii itti odoo financially jechuudha rakkinni isaan irra hin geenye gammadanii jechuudha maallaqa irraa ayyaanni haala isaan itti gammadanii asii galuu danda'an maali waan jirurra haasofnee jira irratti illee hojjetaa jirra yoo rabbi gaa nu godhee milkoonne maybe waa hunda kavar isaanii goonellee fiduu haala itti dandeenyuuf duraaf ni uuma jeen abdii qaba so isaan irratti hedduu irratti hojjetaa jirra irratti illee yaadaa jirra. Namoonni tokko tokko Osfaanaan waggaa 25 keessatti jijjiiramni guddaan jijjiirama mul'atu hin agarsiisne jechuun sadarkaa isaan malu irra gahuu yookiin kanaa ol guddachuu qaba yaada jedhu qabanii isinoo akka hooggansa Osfaanaatitti Osfaanaa kanaa ol guddisuudhaaf fakkeenyaaf keessattuu taphattoota biyya kanatti taphatan carraan isaan akka sadarkaa internaashinaalaatitti taphatan warra ejensii wajjin wal qunnamsiisuu kilaboota kanneen wajjin wanni hojiin hojjetamaaru jira. Dhugaa baanta anillee wanni organization kana gaafa dura join godheef rakkinuma ammaatii dubbatte kanarraa waa hedduu wanni komii guddaa jira Osfaanaan sila akka maqaa isaatiin akka guddina isaatiin bakka nuti barbaadu san hin jiru. Kana yoo haala kamiin jijjiiruu dandeenya duraan dura nama financially secure ta'uu qaba Osfaanaan financially gaafa secure ta'ee waan biratti achi dhiibdee organization kana guddistee waan barbaachisu amma akka taphattoota keenya keessaa jabdoonni keessaa filamanii haala sadarkaa addunyaatti illee taphatuu danda'an waan akkas irratti illee hojjetuuf dura financially organization kun secure ta'uu qabu waan jiru abdiin qabuun bakka san seenee haa ta'u immoo bara dabrellee if duraafillee wanni godhamaa jiru kilaboota adda addaa warra Ameerikaa kana keessaa jechuudha koochoota haa ta'uu fi eejentoota adda addaa invite goonee akka isaan dhufanii ilaalan tapha gochaa duraanillee ammallee if duraafillee sun cimee itti fufaa jechuudha gaafa ilaalan keessaa ijoollee filatan jechuudha carraa akkasii akka argatan garuu wanni guddaan biraa immoo ifi bakka lokeeshina tokko qabaachuu Osfaanaa amma heedkwaartara Minisootaa hanga ta'eef Minisootaa kana keessatti Osfaanaan bakka takka biildingii wayii jechuudha akka ofiisaa qabaatee torbaanitti guyyaa tokko osoo hin ta'in jechuudha throughout the year amata guutuu activity adda addaa yoo godhe ijoollee teenyallee alaa ol galchee jechuudha ijoollee xixiqqootan itti guddisaa waan adda karaa ispoortiin haa ta'u karaa biraatiin illee activity adda addaa yoo hojjete mootummaan illee haala itti gargaaramuutu dhufaa jechuudha gaafa haalli sun dhufe immoo kilaboota adda addaatti wajji connection uumuu eegaltaa jechuudha maaliif bakka qabdaa heedkwaartara qabdaa bakka namillee dhufee ittiin kaantaaktis godhu qabdaa
so sanirraa dura achirraa eegaluu qaba inni abdii qabna sanillee nuti irratti hojjetaa jira jechuudha akka boorditti wanni kun haala kamiin mijjeessinee if dura oofuu dandeenya waan jirraa jechuudha maaliif akkuma ta'etti nuti Osfaanaan amma bakka sidaa jiraatu qabu sanni jireenyeen amannu kanaaf hojii guddaatu eeggata hojii san immoo already eegallee jirra amma akkuma beekamutti Osfaanaan bara kanaa eegadhume torbaan tokko already hojiin sun immoo lafarra kaayamee irratti hojjetaa jira jechuudha akka boorditti. Yaada gaariidha mee adde Makfiraa amma torban Osfaanaa torban gaarii ture namoonni tokko tokko akka yaada kennataa jiranitti akka dhageenyutti illee jechuudha. Milkaa'ina isaatiif namni galatoomfachuu barbaadu yoo jiraateef komiin qabdanillee yoo jiraateef carraasi kenna. Milkaa'ina isaa I think collective wanta wanjamuu jira effortidha most importantly miidiyaalee keenya Oromiyaa 11 irraa eegalee jechuudha warra laayibii achi guyyaa dura eegallee eegallee hanga cufatte jechuudhaan hojii turtan akkuma tulleen beektutti so sun roolii guddaa taphatee jechuudha nama birallee invite godhee akka dhufan amma warra hedduu warra Oromiyaa 11 irratti laayibii ilaalaa turre and then traaka keenya dhaabnee dhufne warra naan jee jira jechuudha personally natti dhufe so miidiyaaleen keenya Oromiyaa 11 irraa qabii OMN achi ture Oromo Diaspora Media illee achi ture BBS faallee achi turan keelloon achi turan so miidiyaan hedduu paartii guddaa taphatee jira kanaafuu asumaan galatoomaa jechuun hin barbaada hara biraatiin immoo namootii waan kun akka milkaa'u irratti hedduu nu gargaaree jira amma fakkeenyaaf akka Tashitee Waaqoo Girmaa Tokkummaa Girmaa Oromoon jaaniini yeroon geessee namuu hundi ni beeka ammas Daaluu kommentaatara haa ture jechuudha takka tokko falanimini fi kommentaatara ta'ee achi nu gargaaraa haa ture warri biraatti hedduu jira jechuudha warri maqaan dhahee nama warra aktivistoota fi artistoota keenya illee warra achirratti qooda fudhatee kubbaa miilaa san taphatanii akka uummanni xiqqoo hoflullee godhe jechuudha waan adda addaatiin waliigalatti uummata Oromooti yoo waa gaafatte irraan dhabduu amman argee jira regardless waan fedhe yoo gaafatte okay jaanitu fiiganii godhuu malee waan san if duballee warri dhaabbateen jiru amma Jamaal Ali ammas mucaa jaamu aktivistii keenyan illee aktivistii jabaadha minisota kana keessatti yeroo dheeraaf bilbilaa kana gaafataa ture jechuudha maal isin gargaaru maal even amma dhaabne dhume booda illee bilbilanii yoo waan fete barbaadde nu gaafadhu jechaa turanii so warrooti akkanaa san gartee warra sabboontoota Oromoo hawaasa Oromoo hundinuu haa galatoomu jaan akka kiyyatti. Galatoomi isaanis dhaga'u jiranii gara foddaa Oromiyaa 11tiin mee wanti addaa isin Osfaanaadhaaf hamii wayii dhagaye hamiin sunis gareen Osfaanaa yookiin bulchiinsi Osfaanaa bara dhufu yookiin yaada addaa uummata Oromootiif ta'u waliigalatti qabatee dhufaaraa yaada jedhu dhagahe wanni sun maal yoo hawaasaan gurra hawaasaatiin ga'uu barbaaddeef. Osfaanaan bara dhufuu bakka guddatti goonennee yaadne duraan duraa maaliif amma high school fiildii keessatti kireeffannee duraan gochaa turre akkuma agartetti sanirra guddannee jira biyya taane biyya kana keessattuu kanaaf biyyi tokko immoo bakka akkasii yoo ta'e sanirraa bakka guddatti amma immoo ol siquuf karoora qabna sanirratti hojjetaa jirra ammaaf duraaf amma immoo ammatti samara kana maaliin cufna waan jedhu irratti haasawaa turre sanumarraan qabamee guyyaa tokko mee maaliif biyya kanatti akkuma beekamutti Labor Day weekendiitu jira September keessa jechuudha iskuulli banamuu isaa dura kana wama amma ilaa ammaa hojjenne kana guyyaa tokko mee walitti deebinee akka kaansertii wayii goonee guyyaa Oromummaa hoggatti kabajamu jechuudha guyyaa tokko barbaannee maaliif hin goone waan jedhu irraa haanee amma September 4 kanatti asitti magaalaa Minisootaa keessatti guyyaa Oromummaa jennee if duraaf illee every year jechuudha waan itti fufu tokko initiative san Osfaanaan fudhatee qopheessuuf irratti hojjetaa jira. Guyyaan kun Osfaanaadhaan yeroo Osfaanaan taphatamu moo guyyaa addaati? Yeroo addaati Osfaanaa addatte jechuudha guyyaa Oromummaati guyyaan Oromummaa guyyaa kee jechuudha akkuma Oromummaa gaafa jennu namni hedduun maaliif Oromummaa jaamee maaliif akkana gaafiin nama keessa dhufaa jira. Gaafa Oromummaa jennu guyyaa kee jechuma malee guyyaa kee jechuurra guyyaa Oromummaa yoo jenne irra bareedalleedha maqaa keenyallee all include godhe waan jechuurraa jeurraa haane Oromummaa gaafa jennu guyyaa keeti jechu guyyaa kiyya guyyaa keeti guyyaa isaati guyyaa isiiti jechu kanaaf guyyaa Oromummaa guyyaa tokko qabaachuu qabna. Waggaa keessatti guyyaa tokko guyyaa namni walitti dhufee
kubbaa fi waan akkasitti ala akka kaansertiitti godhamee jechuudha fiildii keessatti namuu ittiin gammadee guyyaan sun guyyaa kiyya jee huccuu aadaa fedhu uffatee fedhu waan isa fakkaatu waan Oromoo fakkaatu uffatee dhufee itti bashannanee waliin hanga Osfaanaa bara dhufutti nageetti waliin jadda deemu jechuudha guyyaan sun. Mee garuma Osfaanaatitti adeemnuti torbaan Osfaanaa badhaasota hedduutu kennamaa ture. Badhaasa san keessaa badhaasa Oromummaati. Badhaasa san irratti namoonni yaada garaagaraa kaasaa turan. Oromummaan dhiiga dhaloota waan nama badhaafamanii miti jedhanii yaada garaagaraa kaasutti jiran. Dhaamsati isaaniif qabdu yoo jiraateef badhaasa san irratti. Galatoomii dubbiin tun hedduu na kofalchiisti gaafan dhagee gaafuma duraa gaafa badhaasa kana kaneenee guyyaa lammadaa hirriba irraa gaafan warra boordii keessaa nama tokkotu natti bilbilee ture. Hedduu gammadanii natti bilbilan oh my god jechuu hedduu wanti kun guddatee jira waan nuti yaanne miti sanii olitti ta'e sanii wanni nuti barbaannu dhukkee hedduu haasaa turanii warri dhiiga Oromoo baratee jechuudha diinni Oromoo hedduun dubbataa ture san immoo nuti gammachuu akka poozitiivitti ilaalle maaliif yeroo isaan ajandaa godhatanii torbaan tokko akkana dubbatan meebii uummata Oromootiif hafuura kannaa jiran gartee gaafa san namni hafuura fudhataa jira ulee fi hidhaa fi ajjeecharraa torbaan tokkoof at-least mataa isaanii hara kanarra godhanii yoo kanarraa haasoon uummanni keenya hafuura irraa fudhata waan jedhuuf hedduu gammanne numaa maal yaadne nuti if duraafillee ajandaa akkasii san uumuu qabnaa waan akkasii waan isaan irratti haasoon biiziitti isaan koonino gizee hunda isaan ajandaa nu kan doodan taane nuti yoo kan hineef waan jawratti illee hojjetu jira asumaanu yoo deebi'ee garuu Oromummaa sartifikeeta Oromummaa san torbaan sun torbaan Oromummaa wiik kenneeti waan ta'enna so sartifikeeta gaafa kanneetu certificate of Oromummaa jaa yoo laalteeraate Oromummaa wiik sa itti dawoo hin deenye garuu wiik yoo itti dhaate ni dheerata so torbaan hundi gaafa Oromoo Osfaanaan every year tiima qaba maqaa itti qaba bilisummaa wiik kajaamuu jira walabummaa wiik ture in the past jechuudha bara kana immoo Oromummaa wiik kenneen so tiimu san jala deemuuf nuti Oromummaa sartifikeetii jenne malee yoo gabbuutee dubbiste sartifikeetiin sun maaliif akka kennameef nama saniif galatoomii Oromoo protest keessatti waan hojii gaarii hojjettee uummata keenyaaf sagalee ta'uuf akkana kanaan gooteef galatoomii ja'a walisun garuu warri gaasan laaluun feen immoo san itti badhiisetti kabar godheetu Oromummaa waan jiru san irraa dubbatee Oromummaan immoo namoonni beekaa jechuudha waan akka fedhan yoo dhukkee kaasanii akka fedhan godhatan Oromummaan dhiiga malee waan ati naafanitti waan ansii hannuu miti warra qarratti katabee ittiin dhalatta odoo silaa dhiiga ta'uu baattee silaa warruma dhukkee kaasu kanaawu firraa sarrasnee achi darbinaa immoo dhiiga itti dhalatan waan akka godhuu hin dandeenye isaanillee even Oromoo jaaniif yaamanii isaaniif watta hannuu fi irraa fuudhuu hin danda'an. Kanaafuu namoonni deebii barbaadan haa dubbisanii guututti dubbisaa warri barbaadu. Galatoomii addee Makfiraa adeemsii fi kaka'umsi amma jalqabame kun adeemsa gaariidha yookiin haala gaarii irra jira Osfaanaani garuu hojii kana itti fufsiisuun hojii guddaa nama barbaachisa. Hojii kana keessatti gargaarsi isin yookiin Osfaanaan akka kanaa ol guddatuuf uummata Oromoo irraa wanni isin barbaadan maali? Galatoomii Osfaanaan organization kun gaafa alaalaaltu waan maybe waan xiqqaasti fakkaatu mala garuu organization kun organization hedduu guddaati akkuma agartetti tiima 24 katabate bara kana warra hafellee ni jira jechuudha tiimni biraa kanaaf organization hedduu namni Oromooleen akka ijatti biyya kana keessa laalu so akka Oromootti namuu organization kana maaliin gargaarjee if gaafatu qaba malee organization kun because leadership organization san jechuudha warra yeroof filamee irra jiru san jibbiteef organization san jibbuun qabdu maaliif sun xeet organization xeet Osfaanaan jechuudha anam Osfaanaa keessaa yoon prezidaantii ta'uu baadde haa ta'uu namni biraa ta'ee nama sayyoon jibbe organization hin jibbu nama sani malee rakkinni xiyya organization miti maaliif organization sun xiyya arra boru ilmaan xiyyaati akkasumatti fufaa jechuudha kanaaf organization kun isaa ta'uu beekuu qaba Oromoon gaafa waan tokko godhu organization kana ni tolamoo ni balleessamoo ni tolcha waan jiru sitti yaaduu qaba jechuudha bakka sanatti gaafa walitti dhufne gammachuudhaaf walitti dhufne akka Oromootti walitti dhufne yaada walii dabarsuu wal baratuu kan beeknelleen wajjin eenyummaa fi calaqqisuuf achi dhufna kanaaf waan san hedduu namni keenya guddaan ilmaaniif itti himaa obboleeyyan itti beeksisaa bakka san gaafa dhuftu peacefully nagaan uummata keetii wajji gammaddee deemuuf malee lolaa fi waan adda addaa fi miti saniin nu gargaaruu qaba uummanni keenya maaliif kophaa waan godhuu dandeenyu miti nuti waan kana qopheessinee ni finna irratti dhufee immoo hirmaatuu qabu uummata keenya uummanni keenya immoo gaafa bakka san dhufan haala kamiin naamusa kamiin akka irratti hirmaatuu qabu beekee ilmaan isaatis beeksisee anamma everyday gaafa manaa ba'uu deemu ijoolleen qaba ijoolleetiin jira dhufan jechuu itti himeetiin wajjibaanaa jechuu mana gaafa achi dhufte you gonna behave naamusa godhatteet
nama gaafa dubbistu respectfully nama sanitti dubbatta nama keeti namni ati wajji engage godhu deemtu kuni ummata keenya hedduutti gammadan ijoolleen nu gaafa achi dhaqan garuu mana keessaa dura gorsi mana keessaa eegaluu danda'uu qaba maaliif gaafa bakka akkanaa kana deemtu ummata kee bira deemta nama keetii wajji wal agarta kanaaf akkuma beekamutti kubbaan miilaa comparative ta'uu mala haa ta'u garuu at the end ati moote inni moo'ee obboleeyyan wajji taphataa jiru kanaaf should not matter jechuun sun sidduu dhufee wanta fiduu qabu obboleeyyanii akka obboleeyyanti baga gammaddee waliin ja'anii adda deemu ati yoo win goote akkuma naan fiti yaa win goote laaluu danda'uu qaba. Kubbaa miilaatti gaafa achi seente san hundanii irraanfatte yeroo compete gootu sana garuu eega dhubee booda immoo beekuu qabda obboleessa kiyyaa wajjin taphadhe I should be happy for that jettee fudhachuu danda'uu qabda akka taphattutti akka hawaasatti immoo hawaasni keenya wanni baruu qabu amma yoo toornamentii adda addaa saba adda addaa yoo laalle gaafa toornamentii isaanii san iskeejuwaala illee godhatanii vakeeshin adda addaa gaafa san irratti fudhatan maaliif ilmaan isaanii akka eenyummaa isaanii baratan fedhan ilmaan isaanii bakka san dhufanii aadaa isaanii akka baratan oromoonis waan addaan qabdu sanuma gooliin keenya jechuudha ilmaan keenya bakka san dhufanii nama isaan fakkaatu arguu waan isaan fakkaatu arguu eenyummaa isaanii beeku afaan isaanii baratu walirraa wal barsiisu waan adda addaatiif achi dhufaami kanaaf manni keeyyaleen akkasumatti osfaanaa wajji iskeejuwaala godhatee yoo ilmaan isaanii bakka kana fidee maaliif ala kanatti oromummaan tun jabdu umuun daa'u eenyummaan kee hawaasa addaa keessa jirta ijoolleen ta'e guutuu amata guutuu iskuula deeman saba adda addaa ta'e hojii argan garuu torbaan dhufanii guyyaarraa jechuudha ganamarraa ilaa galgala afaan isaaniitti dhagaye yoo jiraatu osfaana eenyummaa isaaniitti argan nama isaan fakkaatu argan osfaana kanaaf kana akka guddatti ilaaluu danda'uu qabu manni keenya wanni kun guddaadha wanni kun waan keenya jedhanii guddisanii gaafa osfaanaan qophaa'e odoorraan hafne jechuudha hundi irratti argame irratti hirmaatuun gargaarsa akkasii godhuu qaban sanii achitti immoo ijoollee taalentii qabdu yoo argan harma fedheenuu kubbaa miilaa qofaa miti osfaanaa akkuma jeetti waan adda addaatti qophaa'a torbaan san keessa kanaaf karaa iimeela keenyaa myosfana@gmail.com erguun taalentii ijoollee isaanii qaban waan adda addaa nu beeysan sanirra guddataa deemaa jechuudha osfaanaan kun dubartiitu jira kubbaa miilaa tiima lama qofaa jira ammaan tana kanaaf yoo ijoollee xixiqqoo mana keessaa qabaatan ta kubbaa miilaa taphattu sanillee karaa keenyaa erguun nu beeksisuun reejistar godhuun haala itti guddatu akka nu gargaaran gaafadha. Galatoomii adde Makfiraamee hanga ammaatti yaada qabxii babbareedaa kaaftee jirta mee duraaniin namni dhiifama namni galatooffattee yoo jiraate jedhee si gaafadhe amma immoo osfaanaan sagantaa guddaadha rakkoowwan tokko illee jiraachuun mala namni dhiifama gaafattu jira. Warreen dhiifama gaafadhu warra especially closing night paarii ture akkuma yaadatamutti paarii sun bakka guddatti godhame jechuudha bakka guddaa godhame immoo bakki sun odoon guutiin nurratti cufanii sababni isaatis warra tokko karaa laayina eeggatuu jibbansaaf takka ammoo waan adda addaatiin karaa maskootaatiin takka karaa hulaa dhoossaatiin seenuuf try godhanii warri security immoo bakka sanitti jiru argan maaliif security checks godhaniiti laalamtee seenuu qabda waan ati fiddee seentuun beekamu sababaa sanii nurratti cufanii jechuudha maaliif warri seena sunu waan isaan harkaa qabatanii seenan hin beenu kanaaf oduu check godhamiin seenan nama meeqa ta'uu isaanii hin beenu girjaanis seenan bakka takka kanaaf jaanii didanii laayina nama dila dhufe jechuudha cidhaan isaa warra online irratti already tikeeta isaa purchase godhee nama purchase godhee dhufee odoon seeniin galee jira jechuudha kanaaf uummata san hundaan dhiifaman jaanii warri immoo tikeeta purchase godhanii odoon seeniin harkaa qaban yoo jiraate karaa iimeela keenyatiin ammallee nuuf ergan ni qaban iimeela illee waa hunda refund goonaaf jechuudha sanii wanni tokko immoo kan jechuu fedhu Oromoon bakka feete yoo jiraate position feete qabaadhu abbaa fedhe ta'e ati Oromoo taanaan bakka san Oromoo akka Oromootti si kabaje malee taayitilaa ati qabduu ni miti. Tanaaf yoo namni ilmi Oromoo tokko takka intalti Oromoo takka laayinarra dhaabbattee eegaa jirtu ta'e atillee laayinuma san dhaabbattee eeggachuu qabda malee laayina kana kat godheetiin seenee special treatment addaatiin argadeettee balaa akka isa nutti hin buusinaa please san immoo if duraaf sanirraa ifaa eenyu please. Maaliif wanni kun waan hawaasatti hawaasni hundi equally treat godhamuu qaba jechuudha seenee unless paakeejaa jira paakeejaa adda addaa kan namni bitee seenu san yoo bitattee jiraate saniin maybe treatment addaa ni argata ta'a sunillee immoo laayinarra dhaabbattee bakka nama hundattuu check godhamtee fatishamtee seenuu qabda malee
akka biratti seentee ono akka balaan irra geessa kana nama hedduu jechuudha nama hawwii kaansartii sanii qabu ha dhufee laayina irra sa'aat akka ol dhaabbate akka deebi'an godhanii really isaaniin immoo hedduu dhiifama yeroo itti aanu immoo kana olitti bakka guddaa biratti goonee haalli kunis akka wanni kun itti nu mudanne irratti hojjetaa jirra kanaaf asumaanuu dhiifame jechuun hin fedha warra laayina irra dhaabbatee otoo seenin gale saniin. Hedduu galatoomee adde Makfiraa gama kiyyaan xumuradhee jira walii galatti haalli biyya keenyaa nama yaaddessaa gara biyyaatti yoo deebinu dhaamsi xumuraatu uummata Oromoof qabdu yoo jiraate carraasii kennaa golabee jira. Galatoomii dhaamsin an qabu komii adda adda illee ni jira waa'uma Osfaanaa kanarratti illee waan adda addatti illee garuu akkuma ta'etti rakkina guddaa jira biyya keenya keessa nuti immoo biyya bilisa taateen qabnu akka Oromootti organization tokkichi nuti qabnu immoo Osfaanaadha kanama hunda regardless eessaa dhuftee poolitikaa kam sappoorti gootaa odoo hin jenne walitti qabatee Oromoo ta'uu kee qofaan dhuftee irratti daawwachuu dandeessu irratti hirmaachuu dandeessu yoo jiraate sanii ammoo nuti akka saba tokkotti saba biyya hin qabne hanga taaneef amma dura biyyi teenya bilisa hin baane akkuma atuu beektutti uummanni keenya hedduu dararamaa jira biyyatti kanaaf yoo namni hawaasa akkasirraa dhufe nama hawaasa biyya hin qabne namni uummata sagalee tahamuu fi qabu biyyaa qabu immoo organization tokko hawaa hundarraa walaba ta'een qaba jechuun hin danda'amu maaliif jiruun teenya mataan isaa amma poolitikaa sanutti ta'ee hanga jiruuf jecha kanaaf namni tokko maaliif achirratti waan akkanaa agarree maaliif akkas tahee namni jooni jira sun immoo Oromummaadha malee Oromummaa laallata malee poolitikaa paartii tokkollee laallatu eenyummaa keenya irratti waan dhufe hanga ta'eef paartii nama poolitikaadhaa Oromoon ni qabdi jedhamu paartii lama ofeekkoo fi ABO'dha sanii achitti immoo waraana bilisummaa Oromooti hajiru sadeen jechuu aan akka nama dhuunfaa tokkotti yoo na agartee bakka hundaa hundi dhaqa yoo na yaaman asis ni dhaqa achis ni dhaqa namuu ni gaafata maali paartii ati deeggartu kaminaan jaan aan chuus godhuun fedhu paartii tokkollee maaliif gooliin keenya tokko hanga ta'eef nu hundaahu hanga gargaareef nin gargaara waan hin danda'u hundaan jechuu dura nu geesse bilisummaa sanitti harka dheetiin jala deema. Khaanis at least shaay godhaa jiran Oromoodhaaf namni Oromoodhaaf guyyaa tokko ala bulee kabajaa qabaachuu qaba Oromoo biratti kanaaf nuti immoo akka sabatti saba bilisan bahin hanqa taane jecha wanni nuti hojjennu hundi poolitikaa wajjin waan walitti qabate ta'a jechuudha maaliif jiruu teenya tokko sanga ta'eef jecha kanaaf namni yoo dhufe maaliif sagalee uummataaf as keessatti taatee kun Osfaanaadhaa kun akkas namni yoo jiraate I am sorry sagaleen teef sun ummata Osfaanaan immoo ummataati ummata gaafa jennu immoo diaasporaa qofa don taane ummata biyya jirus Oromooti Oromoo eegan jeefu as jiraadhe biyya jiraadhe an tokko ta'uu danda'uu qaba kanaaf Osfaanaan gaafa biyyi teenya bilisoomte gaafa bilisummaa qabaannee biyya qabaannee jenne gaafa san poolitikaan hundi Osfaanaa maskoota irraan gad darbineet Osfaanaa qofa karaa itti guddisnu ilaallee kubbaa miilaatii aadaa teenya guddisaa waan akkasii jennee sanirratti wanta ne garuu hanga biyya bilisa hin qabnetti hanga uummanni keenya dhumaa jirutti hanga warri hooggantoonni keenya hidhaa jirutti hanga ilmi Oromoo tokko bosona keessa deemee du'aa jirutti Osfaanaan still sagalee ta'ee ni deema. Hanga dandahutti karaa dandahuntaan sagalee uummata ifiitiif ta'uuf dirqama nuti ta'a jechuudha. Maaliif sun eenyummaa keenya irra waan xiyyeeffate hanga ta'eef sanumaan irratti daadhee jechuu fedha. Sanii achitti immoo sabni Oromoo akkuma amma nu boonsitan kanatti bara kana bara dhufullee sanii olitti akka baatan dhageen jira namni hedduun na bilbilaa ture warra Kaanaadaatis Yurooppii keessaa illee bara dhufufaa hinafnu waan kana laallee miidiyaa irratti hedduu hinafne warri jeesni jira. Warri barana as turtanis galatooma I hope yeroo gaarii dabarsanii deemtan bara dhufu immoo sanii olitti hojjetuuf irratti hojjetaa hanga jirruuf san daranitti akka buqqaatanii dhuftan abdii qabna waan keenya akka guddisuu namuu waan ittiin dhaamsa kiyya saba Oromoo akka saba Oromootti in large waan keessa irratti kootaati hirmaadha. Hedduu galatoomii addee Makfiraa gara stuudiyoo Oromiyaa 11 dhufuu keetiif sagantaa sona guyyaa irratti argamu keetiif maqaa daawwattoota kiyyaatis galatoomfachuu barbaada galatoomii. Atillee hedduu galatoomii naaf yeroo keetiif Oromiyaa 11 illee naa galatoomii yeroo hundaa'u sagalee Osfaanaa ta'uuf. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin addee Makfiraa yookiin pirezidaantii Osfaanaa wajjin goone kana fakkaata ture qophii sona guyyaa keenyaa har'aatis asumarratti goolabnaa sona guyyaa biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii nuuf qabaadhaa.